Milkaa'inni keenya kan hundaa'u hojii guyyaa guyyaan hojjennu irratti. Hojiin nuti guyyaa guyyaan hojjennu yookiin amaloonni keenya guyyaa guyyaa milkaa'ina keenyaaf waan bu'uura. Viidiyoo kana keessatti wantoota jireenya keenyaaf yookiin amaloota jireenya keenyaaf milkaa'ina keenyaaf bu'uura ta'an 5 kan guyyaa guyyaan nuti gochuu qabnuun isinii qabadhee dhufe. Garumatti viidiyoo kana hordofuu walii keessaniifis share gochuu hin dagatina. Amalli nuti guyyaa guyyaan gochuu nuti qabnu yookiin milkaa'ina keenyaaf fooyya'insa jireenya keenya gara fuulduraatiif gammachuu keenyaaf bu'uura warreen ta'an jireenya keenya boriif bu'uura warreen ta'an amaloonni gurguddoon 5 kan isiniif qabadhee dhufe kanneen armaan gadiiti. Waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti amalli milkaa'ina keenyaaf bu'uura ta'e inni jalqabaa ganama akka hirribaa dammaqneen bilbila keenya fuunee miseejii fi infoormeeshinii yookiin immoo nootifikeeshinii achirra jiru ilaaluurraa of qusachuu qabna. Namni milkaa'uu barbaadu tokko ganama akka hirribaa ka'een bilbila isaa fuudhee nootifikeeshiniiwwan garaagaraa ergaawwan bilbila isaarra jiran akkuma hirribaa dammaqee fuudhee ni ilaala taanaan jireenyi nama sanaa daandii milkaa'inaarraa gonkumaa qabachuu hin danda'u. Maal yoo jettan guyyaa guyyaan oolmaan keenya guyyaa sanaa kan hundaa'u miseejii yookiin ergaa nuti ganama argine sana irratti akka hirribaa dammaqneen bilbila keenya fuunee ilaaluurraa of qusachuu qabna. Qooda sanaa uumaa keenya galateeffataa guyyaa keenya yaadaa gammachuudhaan eegalla yoo taate guyyaa sana milkaa'inatti waan hojjechuu karoorfannellee milkeessuu ni dandeenya. Lammaffaa irratti amalli nuti guyyaa guyyaan gabbifachuu qabnu kan jireenya keenya fooyyessuu yookiin milkaa'ina keenyaaf sababa kan ta'u yookiin immoo milkaa'ina keenyaaf bu'uura kan ta'u ofii keenya dammaqsuu baruu gara milkaa'inaatti ofii keenya tumsuu barachuu qabna. Namni ganama akka hirribaa ka'een ofiisaa dammaqsuu, ofiisaa gara hojiitti jajjabeessuu, gara milkaa'inaatti jajjabeessuu hin dandeenye yookiin yaada positiiva ta'een of utubuu, of gorsuu, ofiisaa kakaasuu hin dandeenye gonkumaa milkaa'ina gonfachuu hin danda'u. Ganama akkuma hirribaa irraa kaaneen yaadota neegatiiv ta'an, amaloota neegatiiv ta'an, jechoota neegatiiv ta'an kanneen akka hin danda'u, hojjechuu hin danda'u, guyyaan kun gaarii miti, naaf hin mijatuu fi wantoota kanneen kana fakkaatan haasa'uudhaan akkuma hirriba irraa kaaneen jalqabna taanaan guyyaa sana guutuu humni nu keessa jiru yookiin immoo dandeettiin keessa keenya jiru dadhabaa akka nama hojii guddaa hojjeteetti hamilee dhabaa deemna. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan ofii keenya mootiif gochuu, ofii keenya jajjabeessuu, ofii keenya tumsuu, yaadota poozitiiv ta'an ofirratti dubbachuu akka dandeenyu fi hanga yaadneen ol hojjechuu akka dandeenyu fi akka bu'aa buusnu sirriitti irra deddeebinee ofitti himuu fi ofii keenya tumsuu qabna. Kun bu'uura milkaa'ina keenyaati. Inni sadaffaan guyyaa guyyaadhaan amalli nuti yookiin guyyuma guyyaan amalli nuti ganama akka hirriba irraa kaaneen gochuu nuti qabnuu fi ittiin milkaa'ina keenyaaf gumaachuu yookiin immoo milkaa'ina keenyaaf tumsa gochuu nuti qabnu galma kaawwachuu yookiin goolii yookiin galma sirrii ta'e kaawwachuu. Galma guyyaa guyyaan milkeessuu qabnu. Waan milkeessuu qabnu, waan raawwachuu qabnu, waan gochuu qabnu kan guyyaa guyyaa kaawwachuu qabna. Sana yoo ta'e sammuun keenyas waan hojjennuuf dammaqee kutannaadhaan gara hojiitti. Namni karoora hin qabne milkaa'inni isaa iddoo xiqqaadha. Maal yoo jettanii milkaa'inni hojii alma tokkichaan hojjetamee dhufu osoo hin taane guyyaa guyyaan wanti nuti goonu walitti dabalamee dhuma ji'aa irratti yookiin dhuma guyyoota irratti milkaa'ina nu gonfachiisuu danda'a. Waan milkeeffachuuf karoorsine tokkoof guyyaa guyyaatti diignee goolii yookiin immoo galma sirrii ta'e kaawwachuu qabna. Sammuun keenyas guyyaa guyyaan waan hojjennee oollu gaarii godhee beekuu qaba jechuudha. Kana goone taanaan humna haaraadhaan galma keenyaaf sammuun keenya nu duukaa milkaa'ina keenyaaf hojjechuudhaan eegala waan ta'eef guyyaa guyyaan amala kana ofirratti gabbifachuu qabna. Kanaaf milkaa'ina keenyaaf amalli nuti guyyaa guyyaan gabbifachuu qabnu inni sadaffaan galma sirrii ta'e kan guyyaa guyyaa kaawwachuu. Yoo dandeenye kan sa'aatiidhaan waan nuti gochuu qabnu tokkoon tokkoonsaa listi goonee yookiin diddiirsinee kaawwachuun milkaa'ina keenyaaf bakka olaanaa qaba. Kanaaf jireenya keessatti wanti guddaan yookiin wanti baay'ee guddaan yeroo keenyatti fayyadamuu danda'udha. Yeroo keenyatti akka fayyadamnuuf malli nu gargaaru inni jalqabaa guyyaa guyyaan galma kaawwachuu yookiin immoo goolii qabaachuu, galma milkeessinu qabaachuu, waan guyyaa guyyaan hojjennu tokkoon tokkoon liist goonee qabaachuun
yeroo keenyatti akka alam fayyadamnu nu taasisa. Namni yeroo isaatti alam fayyadame immoo waan hin milkoofneef takka illee hin qabu. Kanaaf xumura ji'aa yookiin xumura waggaatti milkaa'uu barbaadda taanaan galma guyyaa guyyaa yookiin immoo goolii guyyaa guyyaa qabaachuu qabna. Waan milkeessinu galma guyyaa guyyaatti adda adda qaacessinee qabaachuutu nurra jiraata. Sana taanaan akka kanatti galma baafannee galma keenyarra dhaabannee ni hojjenna taanaan wanti akka hin milkoofne nu godhu tokkollee hin jiru. Kanaaf inni kun bu'uura milkaa'ina keenyaa isa sadaffaadha. Inni arfaffaa fi milkaa'ina keenyaaf inni bu'uura ta'ee guyyaa guyyaan waan jaalannu hanga dandeenyu hojjechuu. Kana gaafan jedhu waan na jaalannu, waan keessa keenya jiru, waan jireenya keenya milkeessuu danda'u, waan keessa keenya jiru, waan jaalannu hanga dandeenyu poointii tokko haa ta'u guyyaa guyyaan hojjetaa deemuun akka nuti milkoofnu nu taasisa. Dandeettiiwwan biraa ati jaalattu irratti xiyyeeffannaadhaan yeroo keenya saqaalee waan na jaalannuuf kennuu danda'uu qabna. Waan hin jaalanne irratti yeroo kee dabarsaa olta taanaan xumura baraa yookiin xumura ji'ootatti jireenyi kee gonkumaa gammadaa hin ta'u. Sababiin isaa wanta ati jaalattu osoo hin hojjetiin suma eegaa waan jiruufi waan jaalattu waan hin hojjenneef milkaa'ina keetiif bu'aa takka illee otoo hin buusin darbuu dandeessa. Kanaaf namni akka gaariitti milkaa'uu barbaadu guyyaa guyyaadhaan waan jaalatu kitaaba dubbisuu ni jaalatu, kitaaba dubbisuu, aartii adda addaa hojjechuu ni jaalatu, aartii hojjechuu waan dandeenyuuf isteeppii tokko tarkaanfachuutu akka nuti milkoofnuuf nu taasisa jechuudha. Inni xumuraa milkaa'ina keenyaaf bu'uurri guyyaa guyyaadhaan yookiin immoo yeroo hundumaa ganama akka hirribaa kaaneen galateeffachuudhaan eegaluudha. Jalqaba irratti uumaa keenya kan fayyaa nuuf kennu, kan nu gargaaruu danda'u, kan sa'aatii qabnu sana nuuf kennu, kan nagaatti nu bulche galateeffachuudhaan eegaluu qabna. Itti aansinee waan qabnu, waan qabnuuf, waan dandeenyuuf, waan hubanneef, waan nurka jiru sanaaf uumaa keenya galateeffachuu qabna. Galateeffachuudhaan ni eegalla taanaan guyyaa sana guutuu jireenyi keenya milkaa'inatti oola. Maaliif akkuma galateeffachuu eegalluun keessi keenya yaada poozitiif ta'een guutama. Yaada poozitiif ta'een guutamne taanaan immoo wanti milkaa'uu nu dhorku takka illee hin jiru. Waan biraa yoo milkeessuu baanne waan guyyaa sanaaf karoorfanne milkeessuu dandeenya. Namoonni tokko tokko har'uma maafan iddoo guddaa yookiin immoo gara guddaatti waliin baane jedhu. Milkaa'uu barbaadda taanaan guyyaa guyyaatti milkaa'ina kee qooddadhu. Guyyaa sana waan guyyaa sanaaf karoorfatte hojjette taanaan xumura ji'aa yookiin xumura waggaatti jireenyi kee gammachuu guutuu gonfata. Amalootaan amma isiniin jedhe kana guyyaa guyyaan gabbifataa deemutu nuuf ta'a. Inni jalqabaa bilbiloota yookiin warreen elektiroonik ta'an kana bilbila haa ta'u televizyiinii warreen akka kanaa ofirraa fageessuu qabna. Ganama akka hirribarraa kaaneen isaan faana jalqabuu osoo hin taane kaayyoo keenya fi galma keenya faana eegaluu qabna. Inni biraan ofuma keenya dammaqsuu, ofi jajjabeessuu akka dandeenyu ofitti himuu qabna. Inni sadaffaan goolii yookiin galma kaawwachuu qabna. Kan guyyaa guyyaadhaan waan hojjennu kaawwachuu danda'uu qabna. Inni arfaffaan waan jaalannu isteeppii takka guyyaa guyyaadhaan waan jaalannu tuqaa takka haa ta'u hojjechuu qabna. Inni shanaffaan guyyaa guyyaan akkuma hirribarraa kaaneen galateeffannaadhaan eegaluu qabna. Kanaaf bu'uurri milkaa'inaa amalli nuti gonfachuu qabnu amalli milkaa'ina keenya bu'uura ta'e warreen shanan ammaa isinii qoode kanaadha. Nagaan naaf tura. Yeroo biraa viidiyoo biraan isinii qabadhee dhufa.